Asuuf kallattiin kaameeraa oduun kun akka chaanutti isiniif dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa humna jajjabee hedduu haala ho'aa fi bareedaa ta'een eebbisiisuun himame. Eebba kanarratti hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduu fi hawaasni naannichaa irratti argamuun eebbisiisanii gara dirree waraanaatti bobbaasuuf kallattiin kaameera. WBO'n ololaa ololtuutiin kan diigamu osoo hin ta'in kan dur caalaa kutaalee Oromiyaa cufa keessatti bifa abdachiisaa ta'een jajjabee eebbisiisuu itti fufeera kan jedhan maddeen yeroo PP'n WBO diiguuf shiraa jirtutti sochiin WBO'n taasisaa jiru ammoo uummata Oromootti daran abdii kan horu ta'us ibsanii jiru. Sirna eebba jajjabee kanarratti faaruuwwan qabsoo hawwisoo waraana bilisummaa Oromootiin dabaalaman hedduun kan dhiyaatan yoo ta'u haasofni qabsoo onnachiisoon waltajjicharratti dhiyaatanii jiru. Erga yaadannoon gootota qabsoo keessatti kuffisanii kufaniif taasifame booda haasawa waltajjii irratti geggeeffame keessa wareegama hanga ammaatti kaffalameen waraanni bilisummaa Oromoo dabalaa qubsuma diinaa dhuunfachaa kan dur caalaa irree isaa cimsaa leenjii adda addaa kennuun waraana isaa haaromsaa deemaa kan jiru ta'uun ibsamee jira. WBO'n koonyawwan adda waraanaa hedduu maqaa gootota qabsoo keessatti wareegamaniitiin moggaasuun lola yookaan adabbii murna bilxiginnaa irratti jalqabe hanga xumura gabrummaatti kan itti fufu ta'us cimsee beeksisee jira. Sochiin ammam WBO'n guutuu Oromiyaatti taasisaa jiru olola gantootatiin duubatti akka hin deebine kan mirkaneessu ta'us namoonni hedduun karaa marsaalee hawaasummaa yaada kennachaa jiru. Yaadota marsaalee hawaasummaa irratti kaafamaa jiran keessaa jechi hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa irra deebiin maxxanfamaa jira. Jechi kunis kan waggaa 2 dura dubbatame yoo ta'u akkas kan jedhudha. Namachi hin maraatin sirnaaf maraadhu namni nama qabsoon baabura. Kan yaabbate hundatu bakka xumuratti bu'a jechuu miti. Hedduun kararratti harca'a, hedduun immoo kararraa yaabbataa deemam isa Marroon jedhanidha. Abaluun akkasiitu inni amma ka iyyitanii maraattantu jira. Namichatti maraatiin sirnaaf maraat namni nama qabsoon baabura. Ka yaabbate hundatu bakka xumuraatti bu'a jechuu miti. Hedduun karaarraa harcaa, hedduun karaarraa yaabbataa deema. Namni ati nama kiyya jettee adeemtuu Rabbi miti, Waaqa miti. Bakka tokko gahee nama ni jijjiirama. Gaafas immoo qabsoo jibbitamoo akkam goota. Nama laaltanii hin deeminaan hin jedhu kanaaf jechuudha. Hubattanii? Sirna eebba jajjabee zoonii kibbaatti fulbaana 26 bara 2021 geggeeffame irratti agarsiifni leenjii waraanaa hawwatoon leenjifamtootaan agarsiifamanii jiru.
Irreecha bara 2021 kabajachuuf imala isaanii gara Finfinnee taasisaa jiraachuu qeerroowwan Jimmaa aanaa Deedoo OMN timan irreecha bara kanaa baajidhaan daangessuuf yaaluun murna bilxiginnaatiif kisaaraa siyaasaa guddaa akka ta'e ibsaniiru. Kaadireen bilxiginnaa karaa irratti sakatta'insaaf sababoota birootiin imaltoota irreechaa uggurti taanan uummanni Oromoo karaa mormiitiinis ta'ee karaa fedheen gaaffii mirgaatiif qabsaa'uu akka qabu qeerroon Deedoo dubbatan. Osoo guyyaan irreechaan gahin jala bultirraa eegaluuf kan karoorfatan qeerroowwan Jimmaa humnoonni bilxiginnaa hirmaattota dirree irreechaa lakkoofsan daangessurraa akka of qusatan dhaamaniiru. Itti aansuun ammoo murna bilxiginnaa kan fayyadu hirmaattota nagayaan karaa dabarsuu daangaa malee hirmaachisuudha malee kaabinoota fi namoota murtaa'oof baajii raabsuun kisaaraa siyaasa hamaa akka hordofsiisu dhaamaniiru. Qeerroowwan Oromiyaa godinaalee fi aanaalee garagaraarraa hirmaannaa irreechatiif qophaa'aa jiraniif guyyoota muraasan duratti gara magaalaa Finfinnee akka imalan yaamicha dhiheessanii jiru. Irreecha bara 2021 keessumaa kan hora Finfinnee irratti uummanni Oromoo baay'inaan hirmaachuun murteessaa akka ta'e uummata Oromoo bal'aaf dhaamsa dabarsanii jiru. Paartiin bilxiginnaa Itoophiyaa bulchaa jiru filannoo dorgomtoota malee adeemsisee mo'adhe jechuun mootummaa fudhatama hin qabne hundeessuu irratti argama. Caffeen bilxiginnaa damee Oromiyaa yaa'ii fulbaana 14 bara 2013 lakkoofsa Itoophiyaatti sanbata kaleessaa geggeessan mootummaa naannichaa hundeessee jira. Hundeeffama mootummaa naannichaa kanarratti aangoon kaabinee naannichaa filuu caffichi qabu ifaan yoo sarbamu muddamni kenname akka bara bulchiinsa Addawaayii ajaja gubbaatiin ta'uun hubatameera. Yaa'ii hundeeffamuu mootummaa naannoo Oromiyaa sanbata kaleessaa kanarratti aangoon caffee kan pirezidaantii naannichaa filuu sarbamee jira jechuun qaamota garaagaraatiin dubbatamaa jira. Filannoo morkattoonni mana hidhaatti irraa ugguramaniin mo'achuu kan labse paartiin bilxiginnaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti mootummaa hundeessuu labsee jira. Mootummaan hundeeffame mootummaa rakkoo Itoophiyaa hiikuu fi furmaata fiduu danda'u akka hin taane qaamota idil addunyaatiin dubbatamaa ture. Ergamaan adda Ameerikaa gaanfa Afrikaa Jeffrey Feltman ji'a sadiin dura yeroo gaanfa Afrikaa daawwatetti filannoo adeemsisuu fi mootummaa hundeessuu osoo hin taane dhukaasa dhaabuun marii araaraa taasisuu qofatti Itoophiyaa diigamarraa baraara jechuun dubbatuun isaanii ni yaadatama. Warri mootummaa hundeessine jechuun dubbataa jiran qaamota gufachuu cimsa Itoophiyaa keessatti shoora olaanaa taphatanii fi garee qabsoo butanidha jechuun yoo kumataman cimsa Itoophiyaan jeequmsa siyaasaa irraa gara dimokiraasii taasistuun gufachiisee Itoophiyaa diigaa jira jedhamuun qeeqama. Gabaasni kan siraach sabaaf ture. Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti maqaa WBOtu isin keessa jira jedhuun waraanni bilxiginnaa namoota nagayaa hidhaa jira. Harargee lixaanaa mi'eessoo keessatti sababa kanaan manneen hawaasaa biddaan gubamanii jiru jedhu maddeen Walloo aanaa Hartummaa Fursee keessattis namoonni nagayaa jumlaan hidhamaa jiraachuu hawaasni himachaa jira. Faayidaa Eliyaas dabalata qabdi. Harargee lixaanaa mi'eessoo magaalaa Asaboot Araddaa Dibaala jaamuun beekamu keessatti waraanni Abiy Ahmad manneen hawaasaa guban jechuun maddeen gabaasanii jiru. Aanicha keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootu sin keessa jira fidaa ja'uun namoota nagayaas balleessaa tokko malee reebuun hidhaa jiruu jaame. Waraanni bilxiginnaa hawaasa reebuu bira dabree qabeenya uummataa saamaa jiraachuu odeeffannoon garasii arganne kan mirkaneessuudha. Jiraataan aanichaa OMN bilbilaan dubbise tokko akka jedhutti naannoo kanatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuu joon waraanni bilxiginnaa lakkoofsaan hedduu ta'an qubsiifaman dukkana daheeffachuun qeerroowwan jajjaboo ta'an akka eeruu bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru laataniif taasisaa jiru ja'a. Haa ta'u malee qeerroowwan aanichaa ejjennoo isaanii kallattii duraanii irraa jijjiiruu diduun eerumsa kennuu fi sababii didaniif waraanni bilxiginnaa xiyyeeffannoo keessa galchuun dhiibbaa irraan gahaa jiran kan jiru ammoo madda keenya biroo garasii dubbifnedha. Oduma ol qabateen kaaba Oromiyaa Walloo aanota garagaraa keessatti hidhaa fi doorsisni cimee itti fufuun hawaasa komachiise. Guyyaa kaleessaa aanaa Hartummaa Fursee magaalaa Caffaa Roobit keessatti poolisiin federaalaa nama maqaan isaa Hussein Kurfaa jaamu mana jireenyaa isaa marsuun erga mana isaa sakattaaniin booda namoota nagaa mana keessa jiran biroo 3 ukkaamsanii dhabamsiisan. Poolisoonni federaalaa kunneen ajajaa mana murtiitiin ala humnaan mana jireenyaa nama kanaa marsuun ummata shororkeessaa jiru. Torbee dabre keessas aanuma kana keessatti bifuma wal fakkaatuun namoota nagaa ukkaamsuun achi buutee isaanii dhabamsiisu
oduuwwan keenya kan dabran keessatti isiniif gabaasuun keenya kan yaadatamuudha. Oduu keenya birootiin godina Shawaa Lixaa aanaa Ejersaa lafootti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota dabruun gabaafame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ejersaa lafootti balaa tiraafikaa dhaqqabeen lubbuun namoota 8 dabruusaa to'attoonni tiraafikaa aanaa Ejersaa lafoo beeksisuun isaanii miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanii jiru. Balaan tiraafikaa kun kan dhaqqabe guyyaa kaleessaa fulbaana 25/2021 galgala yoo ta'u aanichatti naannoo laga Hulluuqoo jedhamutti akka mudateedha kan addeeffame. Akka miidiyaaleen gabaasanitti konkolaataan lakkoofsi gabatee isaa 33485 Oroo jedhu magaalaa Finfinnee irraa gara Ginciitti imalaa osoo jiru minibaasii lakkoofsi gabatee isaa 35289 kan imaltoota fe'atee magaalaa Amborraa gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiruun walitti bu'uun balaan uumame lubbuun namoota 8 darbuutum eerame. Kunis hanqina qulqullinaa fi ijaarsa daandileerraa kan ka'e wayitii garaagaraatti balaan akka mudatuun tilmaamni hayyootaan kennamaa tureera. Keniyaan biyya Afrikaa jalqabaa hoggansa WHO marsaa lammaffaaf Dr. Tedros Adhanom deeggarte ta'uu France 24 gabaase. Keniyaan jimaata dheengaddaa marsaa lammaffaaf dorgomaa kan jiran Dr. Tedros akka dhaabbata fayyaa addunyaa hoggananiif deeggarsa ibsitee jirti. Gabaasa dabalataatiif Naima Umar. Keniyaan biyya Afrikaa jalqabaa hoggansa dhaabbata fayyaa addunyaa marsaa lammaffaaf Dr. Tedros Adhanom deeggarte ta'uu France 24 gabaase. Keniyaan jimaata dheengaddaa marsaa lammaffaaf dorgomaa kan jiran Dr. Tedros Adhanom akka dhaabbata fayyaa addunyaa hoggananiif deeggarsa ishii ibsite. Lammiin Itoophiyaa ganna 56 kun roobii dabre Jarman irraa deeggarsa argatanii jiru. Jarman jalqaba deeggaruun ishii taajabdoota raajeffachiisee jira. Deeggarsi jalqabaa biyyoota Afrikaa irraa dhufa jedhamuun eeggamaa ture. Haa ta'u malee biyyi isaa Itoophiyaan sababa walitti bu'iinsa naannoo Tigraayin deeggarsa kennuu fi erga dhiistee haalichi walxaxaa ta'ee ture. Kaadhimamtoonni hoggansa olaanaa UN akka waliigalaatti biyya dhaloota irraa kennama. Jimaata erga guyyaan kaadhimamtoota itti kennan dabreehi Keniyaan Dr. Tedros akka deeggartu kan himte. Keniyaan akka itti fufaniif hoggansa fakkeenya qabu Afrikaa yeroo murteessaa dhaabbata fayyaa addunyaa keessa jiru ni deeggarti. Kana dhugoomsuufis ni hojjanna jechuun ministeerri dhimma alaa Keeniyaa Machaariyaa Kamaawu fuula Tiwiitara isaanii irratti maxxansanii jiru. Afrikaa irraa nama jalqabaa dhaabbata guddaa kana hoggane kan ta'an Dr. Tedros erga weerara COVID-19 nama jalqabaa irratti maqaan isaanii dhahamuu fi miidiyaa irrattis fuulli isaanii beekamu ta'anii jiru. Ministeerri fayyaa fi haajaa alaa duraanii Itoophiyaa Tedros miidiyaalee dhaabbata fayyaa addunyaa fayyadamuun waldhabdee kaaba biyyattii balaaleffachuu isaan mootummaa Itoophiyaa waliin waldhabdee keessa galee jira. Gaafa roobii dabree marsaa itti aanuuf akka dorgomuu AFP'n gaafatee Dr. Tedros deebii osoo hin kennin hafanii ammatti nama dorgomaa hin qabne fakkaata. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa Jarman hordofuun deeggarsa isaanii galchaa jiru jedhe France 24. AFP wabeeffachuun akka gabaasetti Austriyaan, France, Portugal, Spain poostaa isaanii saamsuun guyyicha dursanii gara WHO'tti erganii jiru. Dhaabbatichi hanga onkololeessa takka 2021tti poostaa isaanii hin banu. Torbaanota muraasa booda kaadhimamtoonni ergaman adda bahuun gara biyyoota miseensa WHO ta'anii 194tti ergamu. Yoo kaadhimamtoonni baay'atan ammajii bara 2022 keessa filannoon gaggeeffame gara nama 5tti xiqqeeffama. Sana booda sagaleen irratti kennamuun namni filame hagayya bara 2022 keessa hojii isaa ni eegala. Organ xumuraatiin Taalibaan namoota 4 ajjeestee uummata duratti fannisuu Associated Press gabaase. Namoonni ajjeefamanii reeffi isaanii fannifame namoota nama ukkaamsan jedhaman kan ta'e yoo ta'u Taalibaanonni ajjeesuun magaalaa Heeraat jedhamtu keessatti fannisanii jiru. Reeffi namoota 4 ajjeefaman kanneen adda babaayii guddaa magaalaa Heeraat keessatti fannifamuutu gabaafame. Kunis kan mul'ate erga qondaalli Taalibaan nama hamaa jedhamu tokko adabbiin ajjeecha fi qaama hir'isuu Taaliboonotaan ni deeba jedhee booda jedhameera. Namni Waziir Ahmad Sadiq jedhamu naannichaa suuqii kan qabu Associate
Preesit akka himetti reeffi namoota afurii fidanii tokko fannisuun reeffa sadan hafan immoo gara marfata magaalota biraatti agarsiisuuf geessan jedhe. Itti aanaa bulchaa heeraati. Maa'ul waa'ee shaar kan dubbatan ammoo reeffa namoota kanneenii baasanii fannisanii agarsiisuun kana booda nama ukkaamsuun biyyattii keessatti akka xiqqaatu fi jedhan. Namoonni afranii ajjeefaman dhukaasa Taalibaan walirratti bananiin kan ajjeefaman yoo ta'u kunis erga abbaa qabeenyaa fi ilma isaa tokko ukkaamsuun isaanii hubatamee booda ta'uutu himame. Reuters fi BBC dabalatee miidiyaaleen idil addunyaa hedduun namoonni kunneen haala akkamiin akka ajjeefaman qabatamatti mirkaneeffachuun yoo baatanillee suura miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfamaa ture reeffa namoota kanaa kan mul'isu ta'uu addeessanii jiru. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota OMN oduun keenya gaa kana fakkaata.